Bitootessi 24 biyya keenya keessatti guyyaa boqonnaa haaraan itti saaqamedha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa adeemsa siyaasa giddugaleessa bu'uura taasisuu adeemsa siyaasa biyya keenyaa keessatti seenaa haaraa adeemsa haaraa akka barataa deemu gahee guddaa kan taphachaa jirudha. Gama biraatiin dhaabbilee dimookiraasiin biyya keenya keessatti akka ijaaramanii gahee isaanii qixa sirriidhaan taphatan yaaliin taasifame salphaa miti. Haaluma kanaan boordiin filannoo, koomishiniin naamusaa, koomishiniin mirga namoomaa irra deebiidhaan haaromfamanii gahee isaan irraa eeggamu akka ba'an taasisuun danda'amee jira. Akkasumatti riifoormiin dhaabbilee haqaatis haqa dheebuu uummanni keenya gama haqaatiin qabu deebisuudhaaf riifoormii kanaan cimanii erga hojiitti galanii asitti jijjiiramni hammana hin jedhamne gama kanaanis akka galmaa deemu gochuun danda'amuusaa hubachuun hin danda'amu.